xinnoo ture hin dabarsin. Seenaa hedduu gabaabduu taate tan daqiiqaa tokko keessatti barumsaa fi kaka'umsa guddaa isiniif kennitu tana dhageeffadhaan affeerraa kiyya kan obbolummaati nooruu baga nagahaan dhuftan. Seenichi mata dureen isaa kamtu injifata kan jedhu yoo ta'u, waldhabbii gaarummaa fi badooma sammuu namaa to'atu irratti xiyyeeffata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kamtu injifata? Abbaan waa'ee jireenyaa ilma isaa dargaggeessa tokko barsiisuuf waamee akkana jedheen, yeroo hunda waldhabbii cimatu bineensota lama gidduutti keessa kootitti gaggeeffama. Bineensi inni tokko hamaadha. Hammeenya, aarii, araada, mararfachuu fi of tuulummaa sobaatiin guutamee injifachuudhaaf falmataa jira. Inni koon immoo gaariidha. Nagaa, jaalala, gammachuu, gaarummaa fi gad of qabuun guutamee injifachuudhaaf